Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota BBC Afaan Oromoo kun sagantaa keenya kallattii torbaniin isinii dhiyaatudha. Har'aaf waa'ee dhimma coronavirus irratti keessummaa tokko affeerree qabannee dhufneerra. Ragaan University John Hopkins akka mul'isutti addunyaarra haga amma namoonni miliyoona 3.5 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamaniiru. Kanneen 2,250 ol ta'an ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Kun kanaan otoo jiruu oduun dansaa jiru ammoo namoonni miliyoona 1.2 ta'an ammoo bayyanataniiru jechuudha. Kanneen keessaa kan ta'an obbo Ittafaa Iddoosaa fi ilmi isaanii michuun har'a keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jedha obbo Iddoosaa. Daqiiqaa 30 taananiif daawwattoonni keenya akka nu waliin turtan isin affeera jechuudha. Nu waliin tura. Baga nagaan dhufte obbo Ittafaa. Galatoomii ulfaadhoo baga nagaan nu eddeliyaas. Gaaffiif deebii kanaaf hayyamamoo ta'uu keetti guddaa gammanneerra guddaa galatoomii. Gaaffii keenya isa duraatti ce'uu keenyaan dura waa'ee bayyanachuu yookaan dandamachuuti haasofna har'a bal'inaanii gara sanaatti deebi'uu keenyaan dura garuu vaayirasichaan akkamittiin qabamuu keessan bartan kan jedhuuti ofiis achumaan nu beeksitii jalqabi galatoom. Tolee ani dalagaan kiyya gara hospitaala keessaan dalagaa durumaan iyyuu erga vaayirasiin kun naannoo irratti faca'ee tatamsa'ee baay'atee booda namni hundumtu sodaa akkuma qabu akka nama tokkotti sodaanan qaban ture. Garuu ebila gaafa 10 mallattoo dadhabbiitii fi mallattoo hirribaa kan fakkaatu qaama kiyyaa keessatti arguu jalqabee callisee maana dadhabsiisee rafrafii na gochuu baay'isnaan guyyaan sun ebilli gaafa jimaataa ture. Guyyaa sana hojii hin seenne manuman ture. Ittaanee sanbata xiqqaa akkuma kanatti dadhabbii sana mallattoo dadhabbii qofatu narra ture. Sanbata isa guddaa ganama gaafa ebila gaafa 12 jechuudha. Guyyaa sana mataa dhukkubbii na jalqabe. Mataa dhukkubbiin kun mataa dhukkubbiin durbee kurraa adda waan tureefi bakka hojii kiyyaatti bilbileetanii akka beellama naa kennanii fi akkan sakattaamu dhibee kana qabaachuu dhiisu koo akka sakattaamu ayyamsiise isa booda gara buufata fayyaa deemeen ilaalamee dhibee kanaan qabamuu koo naa mirkaneessan jechuudha. Ayyee ilmi keessan ilmi ganna isaallee hin beeku michuu kan jedhamu ilma keessan akka ta'e nan beekaa innis qabamee vaayirasicha kanarraa akka dandamate natti himtee taasila. Haala jiru kan saawoo akkamittiin bartan? Ergan ofii kiyya deemee ilaalamee sakattaamee ragaan dhukkuba kana qabaachuu kiyya naa mirkanaa'e booda maatiin kiyya hundumtuu akka ilaalamanii fi maatii kiyya wajjiniin walii galeen gara buufata fayyaatti isaan erge ilma kiyya michuudhaa fi intala kiyya agartuu haadha manaa kiyya aannane sadan isaaniiyyuu deemanii ilaalamanii. Erga ilaalamanii qorannoo sakatta'insa booddee gaafa nu beeksisanii michuun ilmi kiyyaa dhukkuba sana of keessaa akka qabuu fi haati manaa kiyyaa fi mucaan kiyyaa isheen durbaa immoo dhukkuba kanatti walaba akka ta'an nu beeksisanii qorannoodhumaan kan nuuni bira ga'uu dandeenye isaa kansaa. So ati waan shakkitu amma eessarraa na qabate jetteetu koronaa vaayirasiin kun? Ani hospitaala keessaan dalagaa akkuma siin jedhee hospitaala keessaan dalagaa sodaadhaa fi of eeggannoo guddaan deddeebi'aa otoo hin jiru guyyaa tokko gara ebila gaafa lamaa dhukkubsataa baay'ee dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan hubamee hafuura baafachuu hin dandeenye argeen ture gara naannoo emergency roomiitti. Sanumarraan kee akkuma xiinsammuu ishee jedhani yookiin saayikoloojikaalii kan fakkaatu sodaa wayinatti nam'ee qaamni kiyya akka waan na ho'u wayinatti fakkaate jennaan hiriyyaan qaba kan neersii kan hojjetu emergency roomiidha. Isaan qaama kiyya ho'ina qaama kiyya naa ilaali jedheeni isa gaafadhe. Innis na ayyamee ho'ina qaama kiyya naa ilaalee nagaa ta'u koo na beeksise.
Isa booda guyyaa 3 booda ho'ina qaama kiyyaa obboleessi neersiin sun na ilaalee guyyaa 3 booda namni neersiin na ilaale suni dhukkuba sana of keessaa qabaachuun isaa mirkanaa'ee hospitaala akka ba'e dhaga'e. Isa booddee shakkiin sun achumarraa dhufuunsaa akka waan hin oolleettan mirkaneeffadhe jechuudha. Egaa dura sintu qoratamee erga sirratti argame booda maatii keessa miirri ture maal fakkaata ture kan kee fi kan michuu pozitiif ta'uun keessan erga mirkanaa'e booda miirri maatii keessan keessa jiru maal fakkaata ture achiin booda immoo akkamiin adda of baastanii maatii keessan isaan biraarraa akkamittiin adda of baastanii jiraachaa turtan? Miirri jiru baay'ee ulfaataa ta'a. Caalaatti iyyuu yeroo kan ijoolleedhaa qorannoo kanaan mirkanaa'ee kan mucaa kootii michuudha akka natti himamu baay'ee sodaa guddaa keessa gallee shaakala isaa hin qabnu muuxannoo isaa hin qabnu jechuudha. Oduuma isaa akkuma dhageenyurraa kan hafee akkamittiin keessa akka darbuu dandeenyu sodaa guddaa qabaanne garuu wanti gochuu hin dandeenyu tokkoof tokko waaqa kadhachuu yookaan uumaa keenya kadhachuu qofarraan kan hafe furmaata biraa akka hin qabne waan barree fi hamma danda'ametti uumaa keenya kadhachaa of eeggannoo barbaachisus gochaa ani maatiirraa adda ba'eetanii ruumii qobaa keessaa turtii torbannoota lamaan sanaa akkan turuufan murteessee achumaan turtii qobaattan dabarse jechuudha. Ilmi keessan umriin isaa meeqadha? Ilmi kiyyaa waggaa 2 fi gara ji'a 8 waggaa 3 hin guunne waggaa 2 fi baatii 8 keessa jira amma. Mallattoowwan akkamii fa'aa qabaachaa turtanii? Mallattoowwan garagaraatu namoota garagaraa irratti mul'ata. Kaan irratti cimee baay'ee gara hospitaalaa kan galanis jiru. Kaan immoo osuma qufaadhaa fi utaalloo fa'aa waan akkasiitiin kan irraa deemu jira. Kan keessan maal fakkaata ture? Mallattoo ani arge gara jalqabaa akkuma dubbadhe mataa dhukkubbiidhaa fi dadhabbii qofa ture. Ergan ilaalamee bu'aa qorannoo kootii dhibee sana qabaachuu kiyyaa ergan baree booda gara kutaa adda ba'umsaatti ergan adda ba'ee dhukkubnichi kana jechuun baay'ee ulfaata. Dhukkubnichi guyyaadhaa guyyaatti mallattoo fi amala adda addaa jijjiira. Ergan kutaa kiyyaa keessa turtii koo jalqabee gara guyyoota 3 jalqabaa dudda kiyyaa na caccabsaa mudhii kana baay'ee nama caccabsa baay'ee mudhii nama dhukkubsaa. Dhukkubbii isa salphaa miti. Dhukkubbii nan caccabsaa yookaan dudda na dhukkubaa isa jedhanii salphaatti dubbatan utuu hin taane qaamni kiyya achiin booda waan dalaguu danda'u natti fakkaatu ture. Dhukkubbiin na dhukkubsurraa kan ka'e. Mudhiin kiyya buusaan iddoon qaama namaadhaa baay'ee dhukkubbii ulfaataatu namatti dhaga'ama. Akkas ture gara guyyoota gara 3 jalqabaa. Ittaansuudhaan guyyaa tokkoo fi garaa kiyyaa na dhukkubee akka diyaariyaa kan jedhani biyya kana garaa kaasaa jedhu afaan naannootti adda addaa maal akka jedhan hin beeku. Guyyaa tokkoof mallattoo sana argeen ture. Isatti aansuudhaan nanna kiyyaa shifna godhe. Nanna kiyyaa kana shifna godhee akka nama alaarjikii wayii dhukkubsatee qaama kiyyaa kana shifna godhee itti aansuudhaan afaan kiyyaa arrabni kiyyaa waa dhamdhamuu akka hin dandeenye waa teestii gochuu akka hin dandeenye na godhee. Isa booda gara xumuraatti gaafa dhiyaadhu guyyoota 3 arfan gara boodanaa gara dhumaa jiranii nyaata homaa tokko akka nyaachuu hin dandeenye na godhe jechuudha. Nyaata nyaachuu hin dandeenye guyyoota gara dhumaatti jechuudha. Nyaata nama jibbisiisaa, baay'ee nama dadhabsiisaa. Hawaasni beekuu kan isaan qabanii dhukkubbiin kun irriba baay'ee namatti buusa, baay'ee akka rafan nama godha. Of dagatanii dhukkubbii kanaan yoo gara yeroo dheeraa rafuutti of kennanii dhukkubbiin kun keessa waan nama miidhuu danda'uu fi hawaasni keenya namoonni dhibee kanaan akka tasaa qabaman yoo jiraatan biyya keessaas biyya alaas baay'ee dammaquu kitaaba garaagaraa dubbisuu muuziqaa garaagaraa dhaggeeffachuun baay'ee isaan gargaara. Yoo nyaata akka tasaa nyaata isaan rakkisee wanta dhangala'aa ta'e waan akka bishaanii, waan akka juusii, wanta akka shaayee gubaa, wantoota dhangala'oo ta'an baay'inaan fudhachuun baay'ee dhukkuba kana damdamatanii ariitiidhaan keessaa akka ba'aniif nama fayyada. Hayyee gaaffii koo itti aanutti darbuu kootiin dura daawwattoonni keenya Facebook irratti kallattiidhaan nu daawwachaa jiran
akka gaaffilee isaanii nuuf ergan gaaffii obbo Ittafaadhaaf qabdanis akka nuuf ergitan gamanumaan isin beeksisa. Gaaffilee keessan nuuf erguu dandeessu jechuudha. Gaaffii kottaa nutiin darbaa isuma dhimmuma adda of baastanii turtan irrattiin deebi'a. Wayita sana keessattuu daa'imman salphumatti mukaa'u. Yeroo sana akkamittiin dabarsaa turtan maal hojjechaa turtan isin keessattuu michuudhaaf haala kamiin dabarsaa turtan mana keessatti adda of baastanii turtan moo hospitaala keessa moo meel haala jiru gabaabsinatti? Baay'ee gaaffii bareedaadha. Akkuma sila jechuuf yaalee namni ga'aan adda of baasee turuun ulfaataan ta'u daa'ima garuu maatiitti haadhatti caalaatti obboleettii hangafaatti adda baasuun baay'ee ulfaataa ture. Ofii makiyyaa wajjin ruumiin itti adda of baasee ture keessaa kutaan itti adda of baasee ture keessaa akka inni na wajjin turuuf yaalii godheen ture. Garuu mucaan tole jechuu waan didee fi furmaanni nuyi qabnu kan biraa waan hin jirreef carraan jiru gaa maatiin haati mucaadhaa hamma danda'amaa ta'etti ofitti qabdee mucaa ishee hangafaatti wajjin agartuudha wajjiniini. Eeggannaadhaan achumatti gargaarsa isaaf gochuu qofa ture. Sodaan jiru dhukkubni kun mana tokko yeroo seenu maatii hundumaa akka qabuu danda'uttis waan jabeessanii nutti himaniif naannoo hospitaalaati. Sodaan jiru baay'ee salphata mana keessa erga galee hamma danda'amaa ta'etti of eeggachuun akkuma jirutti ta'e na qabaa nan qabuu inni jedhamu baay'ee gaaffii namatti hin ta'u ture. Garuu jaalala waaqayyoo taanaan anumaaf michuutu dhibee kanaan qabame malee maatii warri kaanii nagaamaa damdamatanii keessa darban. Gaaffilee hordoftoonni keenya gaafachaa jiran keessaa inni tokko guyyoota meeqaaf adda baastanii erga dhukkubni kun erga isin irratti mul'atee fi haga bayyanattaniittu jedhamee guyyoota meeqa turtan kan jedhuu fi wayita sanatti gargaarsi ogeeyyiidhaan isiniif godhame keessattuu qorichoota waan akkasii wanti isinii godhamee jiraayii jedhaniis kan gaafatan jirume kanas gabaabsiitii achumaan nuuf hima. Guyyoonni namaaf kennamu guyyoota 14dha. Bultii 14tu namaaf kennama. Bultii 14 kana keessatti ammatti qorichi dhukkuba kanaaf hin gargaara jedhamu waan mirkanaa'e waan hin jirreef qorichi homaayyuu hin jiru. Ogeessota wajjiniin garuu mallattoonni yerootti argisiisu akkamittiin dhibee sanatti wal'aansoo dhibee sana keessa jiru irratti injifachuun akka danda'amu ogeessota wajjin bilbilumaan wal quunnamuu qofatu ture. Qorichi addatti fudhatamu hin jiru garuu nyaati aadaa keenyaa wanti aadaa keenyaa nuyi soorannu fudhannu baay'ee nama fayyada. Yoo ogeessonni kallattiidhaan wanta kana hin beekan ta'e illee nyaati aadaa keessaa wanti akka qullubbii adii, wanti akka jijimbilaa, wanti ho'aan shaa'een kuni wantoonni kun baay'ee qaamni namaa dammaqee dhukkuba kanaan wal'aansoo qabu akka danda'uuf nama gargaara. Kanarraan kan hafe qorichi ammatti beekamee dhibee kanaaf kennamu tokkoyyuu hin jiru. Jajjabaadhuudhaan nama jajjabeessuurra wanti darbe wanti kan biraan hin jiru. Waa'ee hargansuu mallattootti deebinaa mallee namoonni baay'ees gaggaafachaa jiru. Mallattoolee isaa natti himteetta waa'ee dhaqna gubaafaa waan akkasii hargansuu irratti kan jiru ispeesifikalii isa natti hime hargansuun akkam si rakkisa ture moo michuus dabalatee jechuudha. Argansuun takkaamayyuu nan quunnamne ani argansuu hin qabanne ani akkuma dubbadhee mataa dhukkubbiinsaa baay'ee hamaadha. Mataa dhukkubbii hawaasni kaleessa dheengaddoo ofirratti beekurraa adda wanta ta'e of keessaa qaba. Dhagna kiyyaa caccabsuunsaa baay'ee hamaa ture. Argansuu hin argine ani qaamni kiyyaas ho'inni qaama kiyyaas nagaa ture. Ho'ina qaama kiyyaa guyyaa guyyaadhaan ni ilaala. Amma dhumaatti guyyaa tokko yoo ho'inni qaama kiyyaa ol hin kaane dhukkubni kun na keessa jiraachuusaa kanan ittiin ogeessi fayyaa naa mirkaneessarra kan darbe mataa dhukkubbiinsaa akkuma hin jedhe adda ture. Dhagna caccabsaansaa adda ture. Arraba namaa kana teestii namaa jijjiiraa akka waa nyaatee mi'oomne nama godhaa. Funyaanni namaa akka waa foolii adda baasuu hin dandeenye nama godhaa. Qaamni namaa kun baay'ee dadhabbiidhaa fi yeroo hundaa sa'aatii 24 guutuu rafi wanta nama godhu namatti dhageessisa. Kanan ofii korratti argaa ture isa kanadha.
Mucaan kiyya mallattoo tokkoyyuu hin argine mucaan kiyya amma dhumaatti gara jalqabaa ebila gaafa torbaa itoo ani mallattoo ofirratti hin argin qofa qaama isaa irratti shif jedhee kan yaa'e sun argamee ture. Guyyaa tokko guyyaa lama booda hin bade inni hanga dhumaatti hanga dhibee kana damdamannee keessaa baanutti mucaa kiyyaa irratti mallattoo tokko hin argine, nyaata hin lagne, nyaata hin dhowwine, fayyaa isaa guutuu akka yeroo kaanitti taphachaa yeroo gaariidhaan dabarse mucaanii. Ana qofatu xinnoo mallattoo dhukkubbii adda addaa argaa ture malee. Hayyee. Amma immoo gara isa taanutti wayita dabaru waa'ee bayyanachuu yookaan immoo warri kaanis dandamachuu ni jedhu. Warri kaan immoo fayyuus kan jedhan ni jiru. Waa'ee sanaa irratti mee haasoof nuti isin akka natti himteetti silaa eebla 10 irratti qoratamtee vaayirasicha akka sirra jiru mirkanaa'e. Kan bayyanachuu kee barte immoo yoomidha? Ebila 10 mallattoo ofirratti argee kan isaanii naaf lakkaa'anii ebila gaafa 12 kaasanii hanga ebila gaafa 26tti akkan kutaa adda ba'an keessa turuu na beeksisanii. Garuu dhibeen kun guyyoota gara ebila gaafa 23-24 kaasee mallattoon dhukkubbiin kun na keessaa badaa deemuu isaatiin argee. Keessumaa ebila gaafa 18tii kaasee baay'ee naaf salphate. Guyyoota gara jalqabaa torbanoota gara jalqabaa duwwaadha kan inni baay'ee ulfaataa ture. Isa booddee mallattoo nanna kana shif nama gochuu, nyaata nama laguu, dhabdhabni namaa akka nyaata adda hin baafne gochuu wantoota akkasiitu ture malee dhukkubbiin isaa salphataa deema. Gara dhumaatti gaafa dhiyaatu garuu dhukkubbii kana guutummaa guutuutti ofii makoo keessaan dhabe sosocho'ee silaalee barbaadee silaalee homaayyuu nan dhabe ogeessota fayyaa wajjiniin yeroo naasa'usi dhibee kanatti furamuu koo na beeksisanii isa booda akkan hojii kootti deebi'u fayyamanaa kennaniin hojii kootti deebi'ee dhibeen sun isa booda deebi'ee hin argamne mataa koo keessattis qaama koo keessattis dhukkubbiin isaa hundumtuu hin argamne deebi'ee. Kanaafuu amma bayyanachuu jechuun isa warra afaan Ingiliziitiin rikaverii gochuudha. Irra deebiin qoratamtee vaayirasichi dhiiga kee keessa akka hin jirre mirkaneessaniiru negatiiv ta'uu kee jechuudha moo isaan booda guyyuma sii kennaniin isaan booda mallattoo cimaan yoo sirratti hin argamne dandamatteetta jedhanii ruulaawut godhu isa kami haala akkamiin tureme? Gara biyya kanaati guyyaan 14 yeroo sii kennamu deddeebi'anii si iyyaafatu odeeffannoo adda addaa sirraa fudhatu. Daawwaa qorichoonni namoonni fayyadaman jiru qorichi peenkiilerii wanti jedhamanii akka gara biyyaatti parastaamoolii jedhu natti fakkaata gara biyya kanaati adiviilii fa'aa kan jedhamutu jira. Taayiloonilii kan jedhamutu jira. Isaan kana utuu hin fudhatin guyyaa 3 walitti aansitee mallattoo dhibee kanaa of keessaa dhabdeetta yoo ta'e fayyiteettaa jedhaniitu itti amanu. Biyya kana irra deebi'anii carraa lammaffaa nama sakatta'uu namaan kennanii haalli qorannoo biyya kanaa akkuma miidiyaa adda addaa irraa dhageessan baay'ee xinnoo haala rakkisaa waan ta'eef siin eeyyamanii. Haa ta'u malee garuu dhibee kanatti furamuu dhibee kanatti guutummaa guutuutti fayyuu kanan ofii kootiin ittiin beekanii nyaata akka gaariitti nyaachuu danda'ee qaamni kiyya akka duraatti dalagaa isaatti deebi'uu danda'u. Mallattoo dhukkuba kanaa wajjin wal qabatu tokko yoo of keessaa dhabuudhaa fi nagaa guutuu boqonnaa guutuu qaamni kiyyaa isan duritti jirutti deebi'ee ergan of argee kaasee ofii kiyyaatti fayyuu kiyyaatti namane isaan garuu torbee 2 duwwaa sii kennu torbee 2 sana keessatti mallattoon addaa dabalanii hin jiru yoo ta'e ragaa ati ittiin hojiitti deebituu fi hawaasatti makamtuu si mirkaneessu jechuudha. Irra deebi'anii qorannoon geggeessan biyya kanaa. Akkasii. Kanaafuu amma bayyanatteetta jedhamee booda gara maatiitti walitti makamtaniittu gara hojiittoo waan jiru maal fakkaata? Maatiitti dabalamtee isaan waliin jireenya kutaa tokkotti fa'aa waliin jiraachuu eegaltaniittu? Ani gaafa 26 kaasee maatiitti dabalameera. Gaafa 27 guyyaa ebila 27-28 26 kaasee akkan hojiitti deebi'u ture ebila 26 garuu 27-28 ayyama gaafadheen boqonnaa fudhadheen ebila 29 kaasee hojiitti deebi'eera. Amma kunoo gara torban tokko fana deemaa jira jechuudha ergan hojiitti deebi'ee. Rakkinni tokkoyyuu hin jiru maatii wajjin
bakka hojiittis hawaasa wajjin of eeggannoon akkuma jirutti ta'e wanta ogeessonni fayyaa nama abbooman hundumaa raawwachaa maatiidhaa wajjiniinis gara hawaasa naannoo hojiittis deebi'anii dalagaa kiyyaa dalagaatti jira amma. Hayyee xumuraati jirra gaaffii koo xumuraatiin waa'ee kan biyyaa haasofnaa Itoophiyaatti haga amma argaa jiruun namoonni vaayirasichi irratti argame 162 guyyaa har'aa keessattuu sa'aatii 24 darbanitti qoratameen namoota 17 irratti vaayirasichi argameera. Inni kunis erga galmaa'uudha eegalee isa guddaadha. Garuu nutis wayita ilaallu namootatti bilbilee wanti miidiyaa hawaasaa irrattis mul'atu walirraa hiiquu hawaasaa kun social distancing kun gorsoota biroo ogeeyyiin fayyaa gorsanis hojiirra oolaa kan jirredha kan himamu. Isa kanarratti ergaa maalii qabdaati keessattuu daawwattoota keenyaaf? Baay'ee gaaffii bareedaadha. Hawaasni keenya akkuma jalqabaa tuquudhaaf yaale ammatti dhibeen kun daawaan ittiin dhibee kanarraa yaalamuu danda'amu tokkoyyuu akka hin jirre hundumtuu ni beeka. Daawaan ammatti hawaasni keenya of harkaa qabu walirraa fageenyaan yoo dalagaa ofii deemanii yoo hawaasii walii wajjiniin kan deddeebi'aa jiru ta'e dalagaa garaagaraa gochaa kan jiran yoo ta'e walirraa fageenyi baay'ee murteessaadha. Baay'ee dhibee kana akka inni bal'inaan ariitiidhaan hin tatamsaane baay'ee gargaara. Akkuma kana gilaavzii harka ofiitti fuula ofii kana kan ittiin godhatanis maaskii godhachuun baay'ee murteessaadha. Deddeebisanii harka ofii hamma ogeessonni fayyaa jedhan caalaatti deddeebisanii harka ofii bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu kan argamu yoo ta'e sanitaayizarii harka ofii fayyadamu. Caalaatti qulqullina ofii eeggachuudhaa fi sooshaal distaansii kan jedhan walirraa fageenya sana hawaasni keenya baay'ee jabeessuudha. Dhibee kanaan utuu hin qabamin irraa kaasaniiyyuu immoo mana ofii keessatti wanta barbaachisu hundumaa hamma danda'ametti dhibee kana waan ittiin irraa of eeguu danda'anii amma danda'ametti hanga humni isaanii dandeetti qopheeffachuun barbaachisaadha. Sodaachuun barbaachisaa miti. Of eeggachuun garuu baay'ee murteessaadha. Walitti adeemuun, walammachuun, nagaa wal gaafachuun, harka wal aadaa keenya ta'e akkuma jirutti aadaa sana achumatti kabajamee yeroon kun yeroo itti lubbuu oolchuu waan ta'eef hawaasni keenya isa kana beekee alaalumatti nagaa walii kennu, bilbilaan wal dubbisu, fageenya irratti wal iyyaafachuu irraa kan hafe mana walii deemu, firummaa jedhanii walii wajjin nyaatanii dhuguu jedhanii aadaa isa durii duukaa hordofuun maatii ofiirra hawaasa ofiirra dhiibbaa guddaa waan geessisuu fi hawaasni keenya isa kanatti baay'ee dammaqoo ta'uun barbaachisaadha kan jedhu dhaamsan dhaama. Egaa erga dandamattanii booda xiqqoo ishii gaaffilee namoonni ergaa jiran ammallee jiru waan ta'eef gaaffilee lamaan tokkoon itti dabalaa sa'aatiin keenyas dhumaa jira waan ta'eef erga bayyanattanii maatii waliin yookaan immoo iddoo hojiitti erga bayyanatanii booda namni tokko bayyanatee yookaan dandamateera erga jedhamee booda walirraa hiikuusaa sooshaal distaansiigaa akkuma durii sana itti fufamoo akkamii? Fakkeenyaaf meetira 2 isa jedhamu san waa'ee harka dhiqachuufaa waa'ee wanta gorsoota gorsaman hunda ammallee ittuma fufamoo hin dhiisaa kan jedhanillee ni jiru. Meeshaa kana gabaabsite. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma nama dubbachuuf yaale inni kun baay'ee barbaachisaadha. Namni dhukkubsatee argee caalaatti dhukkuba kanarraa fagaata. Caalaatti. Ani dhukkubni kun bineensa akka qabu bineensa lagaa akka inni qabuuf hin hawwu. Dhukkubbi baay'ee ulfaataadha jedheera. Yoo argansuun kiyyaa nagaa ta'e illee yoo tempereecharri kiyyaa nagaa ta'e illee dhukkubbi baay'ee ulfaataadha. Dhukkubbii sana namni argee jireenyatu dirqama hojjechuu waan ta'eef malee bakkuma hojii sana iyyuu deemi nama hin godhu. Namatti ba'anii nama arguu karaa kanarra ba'u iddoo garaagaraa deemuudhaa fi keessi namaa nama nayyamu. Namni dhukkubsatee argee baay'ee sodaata. Warra hin dhukkubsatin caalaa baay'ee sodaata. Dhukkuba baay'ee hamaadha. Dhukkuba baay'ee ulfaataadha. Dhukkuba baay'ee dhukkubbiinsaa hin dandeenyedha waan ta'eef hawaasni keenya adaraa warri dargaggoonni abbootii hawaasa naannoo jiranitti dhaamsa dhaamtanii wal barsiiftanii of eeggannoon baay'ee jabaachuutu gaariidha. Walirraa fageenyi baay'ee murteessaadha.
Xumura irratti Ittafaa sila istuudiyoo galuu keenyaan dura haasawaa turre maal kaastiyaatii namootni vaayirasii kanaan qabamanii as ba'uudha sodaatan loogiin narra ga'a jedhaniifaa kan jiran jiru jetteettaa isa kanarrattoo ergaa maalii qabda? Baay'ee gaaffii murteessaa barbaachisaadha kunis. Ergaan ba'ee Facebook irratti hawaasa keenyaaf barumsa haa ta'u jedhee muuxannoon dhukkuba kana keessatti argee darbee dubbadhe asii namoonni dhukkuba kana of keessaa qabanii karaa keessaatiin bilbilaan naquun namaa jiru bal'inaanii hawaasni keenya wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Nama tokko nama lamaa fi barumsa ta'uu danda'a, of eeggannoo ta'uu danda'a yeroo as baanee dubbannu. Ani as ba'ee dubbachuun koo waan gurguddaa lamaaf. Tokko uumaa koo waaqa isa na fayyisee galateeffachuu yeroo ta'u, lammaffaan hawaasa kiyya obboloota kiyya barsiisuudha. Kanaaf namoonni dhibee kanaan qabamanii dhibee kana keessaa haala gaariin damdamatanii darban hundumtuu miidiyaa argameen, soshaalii miidiyaa argameen gama jiru hundumaan hawaasa barsiisuu danda'u. Mallattoo adda addaatu jira namaa namatti adda adda. Isan arge kana ala waan kan biraa mallattoo adda addaa kan argan baay'een jiraachuu malaniif hawaasa keenya gama dandeenya hundumaan baanee barsiisuun barbaachisaadha. Dhibeen kun dhibee addunyaarra jiru waan ta'eef dhibee kanaaf jecha namattiin adda ba'aa namni na qoodaa jedhanii sodaachuun barbaachisaa miti. Hawaasa barsiisuuf of qopheessuun barbaachisaadhaan jedhaan. Hayyee guddaa galatoomii obbo Ittafaa Iddoosaa. Hordoftoonni keenyas daqiiqaa 30 haga ammaa kan hordofaa turtaniif sagantaan keenya kallattii kanumaan xumurama. Obbo Ittafaa Iddoosaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa kan vaayirasii COVID-19 qabamanii ilma isaanii michuu waliin jechuudha kan bayyanatanii yeroo isaanii nuuf kennanii muuxannoo isaanii nuuf qooduu isaaniitiif hedduu galatoomaa jenna. Torban dhufutti immoo sagantaa biraatiin keessummaa biraatiin wal argina jechuudha. Fayyaan fayyaa ta'a jenna walirraa hiiqaa harka keessan dhiqadhaa. An Eeliyaas Mulgeetaa hordofaan ture guddaa galatoomaa fayyaa ta'a.